Sheetii 10, mululufsii 10 wayii, amaamaa 10 fi shaaliiwwanii fi uffata babbareedaa ta'e wajjin daawwannaa itti dhiyaatu. Aboo namni si kajeeluu malee ati ilma namaa hin kajeelin. Addunyaa ilmi namaa ganamaa fi galgala akkatti dhama'uuf tanallee si kennee rabbi si haa gammachiisu. Barakaatu jirra jirtu washama harka fuunee kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota kiyya baga jirattan isiniin jedha. Egaa har'a sheeta isinitti agarsiisuudha. Niqaabinna rakkisaa fi maaskii godhadhee isiniin jedha. Afwan isiniin jedha. Nalleen qeeqina. Na gorfadha malee na buletti teessanii nan qeeqina isiniin jedha. Kaza inshallah aga dandeen egaa jabadhee isin aguma niqaabi gasiifadhe laala. Hin mul'atan isiniin jedha. Egaa duniyaan tuni aarsaa hedduu nama gaafatti. Waa baay'ee qabdi kanaaf anillee sanitti jira. Uffata isin agarsiisufi inni kuni obboleeyyan uffata jechuudha. Uffata shaarbiin kunniin namarra dhaabbatu. Kiyya kana isin agarsiisu ne duubi. Kiyya kana isin agarsiisu ne du. Kun uffata dhiiraati obboleeyyan. Uffata dhiiraati isinitti agarsiisa. Kun saala tokko jechuun hin danda'ama. Inni kuni shiitiiwwani jechuudha. Shiitiiwwani egaa akkasi haala kana sheetiiwwan kana obboleeyyan dura bittanii bitee ammoo hodhisiisee jira isiniin jedha. Kaasota nama niqaabii baraatee shaarbiin irraan dhaabatu kunniin immoo namarraan dhaabbatu jechuudha. Hiikee tokko isaatiin isin agarsiisa. Haga xumuraatitti nafaana turaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Haga xumuraatitti nafaana tura. Akkasi bakka lamattidhe shiitii 10. Shiitii 10 isin agarsiisa. Shaarbii wajjin marri isaatu. Akkas isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa hordoftoota kiyya inni kun asirraa takka jedha. Maashaallah. Carqii baay'ee bareedaadha. Maashaallah baay'ee bareeda. Kaan immoo isin murteessaa isiniin jedha. Shiitiiwwan kun hedduu hunda dura ta'an oolu. Akkasumallee obboleeyyan kiyya uffanni kun uffata namaati. Qaama kiyyatti haasee hin diranne. Qaama kiyyatti naan isin akkasitti qubanaa qabaadha isiniin jedha. Kaduraa suni gosa tokko sanirrallee firee hedduu jira. Kunillee gosa tokko jechuudha. Kanaafi kuni waluma dhiyaatan garuu kuni kan dura dhufe jechuudha. Kuni faashina dura dhufe. Kun immoo kan amma dhufe. Mul'atan. Akkasi irra diddiradhee isin agarsiisa sanirra immoo diradhu jechuudha. Asirrallee firee takka wayii lama diradhee isin agarsiisa. San booda immoo afaan itti laata. Shaarbii meetira 2. Shiitiin kuni meetira 3 fi rubiidha. 3 fi rubiidha. Lafarra hara. Gosa kanneen irraa kana dura dheeraadhaan isiniin jedha. Nama jiddu galeessaaf immoo meetira 3 illee bareeda ta'a isiniin jedha. Akkas hordoftoota kiyya. Hin bareedume. Egaa hordoftoota kiyya isin agarsiisaa isiniin jedha. Kana gosa kanarraa tokkichuma kana diradhe baqaangaa. Akkasii kunneen immoo jechuun obboleeyyan shaarbiidha kuni jechuudha. Wallaahi baay'ee takka bareeda maashaallah baay'ee bareeda. Shiitiin immoo isa kana isiniin jedha gatii isaallee isinitti hima jechuudha. Gosti kuni birrii 1500 jechuudha. Gosti kun gosti amma kanarra diradhe mootuyyuu garagara jechuudha. Birrii 1350 bitee isiniin jedha. Isa kanneen hordoftoota kiyya. Shiitiiwwan kana laala. Shaarbii waliin martisaa jechuudha. Shaarbiin haguma karee uffadhee sangaa agartanii. Filannoon immoo ofumaa kiyyaa filadhee amaana waan bareedaa naa filadhu jette. Akkasuma mee shiitiiwwan kana keessa obboleeyyan ka hin bareedne jira laalaa isiniin jedha. Isa kana kunis shaarbii waliin isiniin jedha. Maali? Kunillee shaarbii wajjini. Gosa kana fireeshan ajajattee kaan immoo fireeshan ajajattee. Meeshaan kuni obboleeyyan kiyya maashaallah alhamdulillah. Wallaahi alchokaayitti jechu guyyaa takkatti aniyyuu baay'ee takka biizidha garuu rabbiin alaafise. Amma naabiti naan jette jechuudha. Kama ofii kaleessa dhufaa jirtu na ergitee kalee birrii na ergite jechuudha. Deemee kaleessa bitee deebii amma immoo hodhee walitti qabee jira. Shiitii hodhisiisii naan jettee turte jechuudha. Shiita 10 fi shiitiin kuni 10 jechuudha. Kasi meelaa laabboleeyyan hin bareedu kun shaarbiidha. Kun shiitidha.
akkasii wanni babbanuuf hin jiru jedheeti kaan argitanii jirtanii gosuma booratti dhiyaata kuni jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya kuni goommaniidha. Goommanii gosa kaanii gosa shiitii duraa sanii jechuudha. Gosa shiitii duraa sanii shaarbiin isaa kana warroonni barbaadan obboleeyyan kaasatan yeroo biyya namaatii dhuftan amma faa namoota hedduutu galaa jira jechuudha. Shaanxatti birrii baay'ee kafallee jedhaa jiran wallahi achi kafalurra laaltanii asitti immoo tuyyuu jechuudha. Qopheessinee hoo ka hodhitan ka isin hodhaa jettan hodhinee ka isin akkasumatti haa ta'u jettan akkasumatti qopheessinee isiniin eeyinaa isiniin jedha. Obboleettiin teessuun amma kalee galtee amma fudhataa jirti jechuudha. Kalee mana ergite osuma deemaa jirtu jechuudha. Barreessitee qofa na ergite bifa hin filanne isin maaliif yoo san deemaa jirti. Kazaa akkas isiniin jedha obboleeyyan. Inni bira uffata dhiiratti isiniin jedha. Biyaasi uffanni kuni shaantaa hin caala malee hanqatu kana isa kana muluu libsiidha obboleeyyan. Muluu libsi xayyib kalarii garagara murreef jechuudha. Kalarii garagara maashaallah akka inni bareedu dhugaan inni kun baay'ee natti bareede. Abbaa Abdulaziz Fuyyut isa wajji binne fi malee silaa surprise godhaayyuu bitee garuu isa wajji binne waan ta'eef wanni argan surprise hin taatu miire isa kana lama murre jechuudha. Gosa tokko abbaa nama lamaa murre akkasii kana maashaallah. Eegasii isinitti dheeressuun barbaaduyyuu viidiyoon dheerataa jira. Kudhan uffanni dhiiraa kuni kudhanii isiniin jedha. Uffanni dhiirallee uffanni shiitiiwwan illee akka sadarkaa isaatiin jira obboleeyyan kiyya. Yoo isinii tokkoffannaa bitaa lammaffaan gatii madaalaa waan jettanii akka isintu filata jechuudha. Kunillee mee ilaala. Uffanni dhiiraa 1700 jira mitiri ka isin immoo laaltanii ka 500 jira 400 jira ka 300 jira ka 100 jira ka 100 jira ka 950 malee ka 900 jira. Alal aqal ka kana gadillee dhabamu isiniin jedha. Akka isin barbaadaniin uffata dhiiraa kana xumuree jira jechuudha. Asitti guureera. Kudhanii hannama kudhaniiti. Amma maal isin agarsiisa amaamadha. Amaaman illee kudhan obboleeyyan kiyya isinittiin dheeressu amaaman firee kudhan. Kennaadhaa fi hin beekan isiniin jedha isinillee amaaman kennaa fi namaa kennuu fi isiniin jedha. Gatii amaamaa ka biteen birrii 600 bitee isiniin jedha. Uffata mootu uffata dhiiraa ka biteen kumaa fi birrii 100 takkaan bitee jiddu galeessa jechuudha. Gadaan illee miti bakka bareedaadha jechuudha. Uffatuma amma namni uffataa jiru isiniin jedha. Isin immoo sagalee kiyya caqasa. Amaama babbareedaa kana laalaa isiniin jedha. Na harkaa hiikatu dachaasitu beeka. Gugurdaadha dhugaa baay'ee gugurdaadha dachaafamee akkanatti maashaallah. Kalariilee garaagaraa kalarii babbareedaa jechuudha obboleeyyan kiyya ofii kiyyaa filadhee fi ani filanne garuu amaamaa abbaa Abdulaziz fidan. Maaliif hin beeku shiitiin mana filate shiitiin na filatee isiniin jedha. Akkasii egaa hordoftoota kiyya maashaallah. Amaamaa baay'ee babbareedaa kan isiniin jedha. Isin immoo irree achitti asilee wal madaalchiftanii ta'abii karaa kanaatii fi baasii karaa kanatti isin gaafatu wal madaalchiftanii yoo asitti irra wayyaa ta'e asumatti bitadha isiniin jedha. Wanni isin jira hin jiru jechuudha. Wantoonni isin achirraa fidan hatta meeshaaleen jechuudha obboleeyyan kiyya. Meeshaaleen ka biyya alaa ka biyya keessaa jedhee jira waan ta'eef koonfartiileen ka biyya alaa ka biyya keessaa jedhee jira waan ta'eef womaa wanni haaraa ta'u hin jiru isiniin jechuu barbaadeeti. Inni kuni shaaliidha. Shaaliin baay'ee guddaadha. Mee ilaala obboleeyyan maashaallah baay'ee bareeda. Dhugaa baay'ee bareedaa isiniin jedha. Akkasii inni lammataa isa kana kunillee shaaliidha. Shaaliin kuni baay'ee guddaadha. Dhugaa akkasii kana fakkaataa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Hin bareedaa obboleeyyan maashaallah. Maashaallah. Egaa obboleeyyan kiyyaa hundi isaatu laaltanii xumurtanii jirtanii warroonni uffata kanas tahee kabirootis barbaadan lakkoofsa irra jiru kana na dubbisaa isiniin jedha. Gatii isaallee yoo guutuu viidiyoo dhageeffattan laaltanii jirtanii jazaakumullahu khayra warroonni jalqabarraa ilaa haga ammaatiitti na faana turtan jazaakumullahu anni khayral jazaa isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyyaa rabbiin inshaallah nama nagaan itti fayyadamu si haa taasisu. Kana hunda ofiitti fayyadamuufillee miti isinillee beeytanii akkas isiniin jedha obboleeyyan kiyya yeroo waan isin ajajjan ajaja keessan keessummeessuuf qophiidha isiniin jedhu afaan qofaanii miti haala kanaan hojiileen isin agarsiisaa jira isiniin jedha. Akkasii obboleeyyan kiyya uffanni kun nagaan obboleetti ta'e na bira gahee jira isiniin jedha obboleeyyan gatiillee duratti isinitti himee jira.
akkasi yeroo alarraa dhuftan kaasota nama obboleeyyan nama hedduutu namni takka 800 kafalinaan jette takka birri 700 kafalinaan jette shaantaa jechuudha. Sanirra immoo laaltanii jechuudha obboleen kiyyoo sitti xiqqoo ammaaraacii qabaate wanni isin baastaniif hin jiru bi'aansi 708 saniin uffata haga kanaa bituu ooltanii Allahu a'alam. Na akkasi eega galee ture yoo herreega dagadhe bichaan beeku akkasiniin jedha obboleeyyan kiyyaa isin immoo ammaaraacii ilaalladhaatii kennaa namaatiif malee namni kana hunda ittiin fayyadamu waan bakka jechuun akka itti baasin isinii qannasu laalaa yoo sitti ka qannasu haala kanaan ofirraa qannasaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Uffanni isiniin jedhaan jiru eega galee ture kan isiniin jedhu ani eega biyya alaatii galee ture wayi sharafa gatii wallaalaa isiniin jechuu fedheeti isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Haala kanaan lakkoofnee eega galleen illee tartiibatti deebifnee jechuudha. Walitti qabnee kan amma raraa jirra jechuudha. Isinii galaa miree hordoftoota kiyya. Akkasii rarree nagaan illee bira ga'ee jira alhamdulillah. Obboleeyyan kiyya eegaa wal fayyanna jennee walitti dhufne ka fudhatullee ka bitatullee ka gurgurullee Rabbii warra walirraa gammadu nu haa taasisu galatoomaa isiniin jedha. Rabbiin inshaallah nama isin miidhunallee hin taasisini isinillee nama na miidhun hin taasisini nama nagaan walirraa bitee waliif gurguratee walii ajajee waliif ajajamee nagaan addaan galu nu haa taasisu warra ganaa dhuftanii fi warra tarii alhamdulillah rabbiin nama hamaa natti hin finne amallee hamaa natti hin fidini anallee hamtuu hin taasisiniin isiniin jedha yeroo baay'ee hawwiin kiyya kana akkasii du'aa naa godhaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya wallaahi mee kaasata warri qalbiin teessan rabbii kanaa jechuudha na jaalattu rabbiin inshaallah qalbii namaa hin cabsin namatti illee qalbii sin cabsisiisin jedha du'aa naa godha. Assalaamu alaikum.